Mucaan amma argitan kun umurii isaa 10 ture. Kan inni addunyaarraa furdinaan tokkoffaa ta'e furdinarraa kan ka'e nama guddaa waan fakkaatuuf eenyullee umurii isaa hin amanu ture. Qaama isaa baatee waliif gadi deemuuf kan itti ulfaatu ol guddataan kun ulfaatinni haadhaaf abbaa isaallee walitti ida'amee kan isaan waliin gitu ture. Bara 2016 umurii 10tti ulfaatinni isaa paawundii 423 yookiin kiiloogiraama 192 ta'uu isaatiin galmee World Records irratti galmaa'e. Maqaan mucaa kanaas Ariyaa Paarmaaniidha. Egaa ol guddataan kun akkamiin akkas ta'e xumurri isaa hoo kan jedhu bal'inaan isin daawwachiisa. Ajab jecha akka dinqisiifattan abdiin qaba. Dursa kanneen chaanaalii keenyaaf haaraa taatan sabiskiraayib gochuun maatii keenya ta'a. Terus sekarang Arya pengennya gimana? Kurus. Kurus. Har'a kanan isin geessu gara Indooneeziyaati. Waliin haa imalu. Mucaa guddicha ganda xiqqoo Indooneeziyaa Weest Jaavaaraarraa bahe jechuun miidiyaaleen guyyaa guyyaan gabaasuu eegalanii hedduu guddaa ta'uusaarraa kan ka'e mana jireenyaa keessatti qaama isaa dhiqachuu waan hin dandeenyeef manaa ala dhaabbatee gargaarsa namaan dhiqata ture. Akka hiriyoota isaa burraaqee taphachuu miti miilla isaanillee ol jedhee deemuuf hafuurri isa cata ture. Kanaafis barnoota addaa kutuuf dirqame. Uffata isaaf ta'u yeroo baay'ee waan hin arganneef hedduminaan qullaa isaa argama ture. Ulfaatina ijoollee jahaa umuriin isaa walqixa ta'anii kan qabu Ariyaa Paarmaan yeroo dhalatu ulfaatina giddugaleessaa kiiloogiraama 3.2 qaba ture. Haa ta'u malee akka maatiin isaa jedhanitti umurii isaa waggaa 2 kaasee fedhiin nyaata isaa dabaluu jalqabe. Fedhii isaa guutuuf guyyaatti si'a 5 dachaa nyaachuu qabu nyaachuu eegaluu isaa haati isaa adde Raakaayyaan ni dubbatti. Yoo kennuufii baatte yoo itti hafee hojjettu ta'a. Garaa haadhaa ta'ee yeroo inni beela'e jedhee aaree boo'u garaa jabaachuu waan hin dandeenyeef irra deebiin kennaafii turu harmeen isaa gaddaaf gaabbiin yaadatti. Maatii isaaf ilma lammaffaa kan ta'e Ariyaa Paarmaan ruuzii hanga fooniitti waan hin nyaanne hin qabu. Indooneeziyaa nama akka isaafaa turu nama kaaniifiyyuu mijataa miti. Kanarraa kan ka'es boolla bishaaniin guute keessa taa'aa ooluu dirqisiifamaa ture. Qormaata jireenyaa kana ni injifataa laata kan jedhu gaaffii namoota hedduu ture. Abbaa riikardii ta'uun isaa beekamaa isa taasisus maddi ulfaatina kanaa maal akka ta'e kan wallaalan ogeessonni fayyaa haalli kun itti fufnaan lubbuu isaa dhabsiisuu mala jechuun xiinxala dhiyyeessaa turanii. Gareen dooktarootaa gara Ariyaa Paarmaan deemuun torbee tokko qorannoo walxaxxaa gaggeessanis dhibee sababa ulfaatina isaa ta'ee argachuu hin dandeenye. Nyaata hir'isuu fi sochii qaamaa gochuu akka qabu isa ajajanii. Kana jedhanis haala isaan garuu abdii kutatanii turanii. Haala abdii hin qabne keessa taa'ee garuu kolleejjii galuu fi abjuu koo dhugoomsuun barbaada jedha Ariyaan. Pergi kuliah Om sampai menggapai cita-cita Arya. What does the future hold for the world's heaviest child? Ariyaan mata duree miidiyaalee ta'uusaa erga darbee waggaa 4 waggoota 3 ol kan fudhate sochii qaamaa fi akkasumas wallaansa baqaqsanii yaaluu booda peejii Inistaagiraamii isaa irratti viidiyoo ajaa'ibaa dhuguma kun Ariyaa nuti beeknu jechisiisu qoode. Viidiyoo kana irratti leenjisaa isaa wajjin sochii qaamaa yeroo hojjetu mul'ate. Ariyaan deemsa xiqqoon hafuurri ciccitu amma hin jiru. Bakka gaddaa gammachuun guutamee sababni isaas ulfaatina isaa kiiloogiraama 192 irraa gara 83 irrachuu isaati. Murtoo dadhabbii fi obsi hedduun Ariyaan fuullee du'aa irraa gara fuullee ifaaf abdiitti isa fide. Haati isaa injifannoo Ariyaa umurii kanaan wallaansoo ulfaata gochuun argate akkas jettee ibsiti. Akkas gammadaa ta'ee hiriyoota isaa faana mana barnootaa deemuu danda'eera. Uumaaf haa galatu jechuun dhugaa baati. Amma ruuzii xiqqoo fi wantoota ogeeyyii fayyaan ajajaman qofa akka fayyadamu dirqameera. Kanarra waan baay'ee yoo nyaata ta'e qaamni isaa waan hin fudhanneef akka baasu isa godha. Gaaratti akka hin buune itti himameera. Ariyaan kubbaa miillaa yeroo jalqabaaf taphachuu jalqabeera. Guyyaatti kiiloomeetira 2 ni fiiga. Ariyaan Paarmaan yeroo tokko mucaa socho'uu hin dandeenye hiriyoota isaa waliin taphachuu fi mana barnootaa deemuu hin dandeenye ture. Amma garuu seenaan jijjiirameera. Gara mana barnootaattis deebi'eera. Akkuma abjuu isaas guyyaa tokko kolleejjii akka galuu fi anis irra deebiin sagantaa kan akkan hojjedhu nan amanaa. Ariyaan kanas akka godhu shakkiin qabu. Umurii isaa ijoollummaan wallaansoo jireenyaa ulfaataa keessa darbeera. Du'eera yeroo jedhan hafeera. Dhufeera yeroo jedhanis ka'eera. Maqaa isaas galmee mucaa furdaa addunyaa jedhu irraa haqeera. Har'a mucaa fakkeenyummaa namaaf ta'u ta'eera. Jaallatamoo daawwattoota keenyaa egaa jireenya akkasii kufaatii booddee ka'uu
dukkana booddas ifaa. Galatoomaa chaanalii keenyaaf maatii ta'uu hin dagatinaa.